akka waliin galaatti rakkoo sunoo fudhata. Rakkoon ammaas gidduutti daqiiqaa 5 gidduutti furamu otoo hin taane rakkoon waggaa 3 ana dhabee waggaa 3 taa'ee rakkoon furamuu hin dandeenye as TikTok irratti dhufee daqiiqaa 5 gidduutti furamuu hin danda'u. Tasumatti araaramuudhaaf fedhii tokko iyyuu hin qabu. Inni asitti miti furamu asitti miti kanas hin jechaa jiru beeku. Horosa ji'a 5 illee fixuu danda'a. Yaa. Gara fedhiin kee maalidha? Kino gara nama 500 wayii si dhaggeeffata. Ati fedhii qabdaa rakkoo inni ilaale rakkoon kun hiikamu waan kana dura sirratti raawwate hunda dhiifama si gaafataa jechaadha. Amala sanis guutumaa guututti jijjiiraa jechaadha. Kuni maatii dabalatee waan hunda abbootii ijaarsa dabalatee to'i caaluma jedhanii to araaramnee bakka hoyiidhaan ta'uu miti. Sirritti gaa'elli kun sirritti gadi ijaarramuu araarri kun sirritti gadi ijaarramuu qaba. Ati daa'ima innis ijoolleedha jechaadha. Ati rakkoon ati isarraa jibbitu hundi yoo furame araaramuu fi fedhii qabdaa. Rakkoon inni qabu normaalii furamuu waan hin dandeenyedha. Maaliif waggaa 3 taa'ee ani isa dhumaa akkan hin gaabbineef bori maaliifan carraa tokkoon kennineef jedhee akkan hin gaabbineef carraa tokko kenneef waggaa 3 taa'eetu waggaa 3 gidduutti jijjiiramuu kan hin dandeenye. Har'a jijjiiramee na faana jiraata jedhee tasuma sammuun koo fudhachuu hin danda'u. Tasuma na fudhachuu hin danda'u. Maaliif waggaa 2 isa biraan jiraadheetti miidhameera. Waggaa 3 isarraa adda ba'eesi miidhameera sirriitti. Maaliif dubartiidha waan ta'eef baay'ee maatii umurii kanatti abbaa manaarraa adda ba'anii maatiirraa adda ba'anii miidhamuuni kanarraan immoo namni anirraa adda ba'e. An guyyaa tokko isarraa adda ba'ee guyyaa tokko ani hamaa saawween beeku yoo dhukkuffatee ani otoon dhukkuffatee bakka inni dhaqee hin dubbifatu. Hawwi gaafin kee isaa miti gaafin kee. Fedhii qabdaa. Hin qabu. Okay. Siruma itti yaaddee jirta harka dhibbaan dhibba fedhiin qabdu. Carraa sadhumaa kennee fi akkan murteessu na godhee jira wanta ta'eef fedhii hin qabu. Okay. Wanta kana ati har'a maybe dallansuu keessa jiraachuu dandeessa. Amma hin murteessitu ta'a garuu waan kana sirriitti itti yaadi. Taayitoo ji'a tokko yookaan ji'a 2 sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Mee jala kanatti komentii gaafanna. Hawwiinii fi Amiin walitti haa deebi'anii warri jettan lakkoofsa 2 barreessame. Amiinii fi Hawwii walitti haa deebi'anii warri jettan lakkoofsa 2 amma dhaggeeffattootaaf carraa kennan. Lakkoofsa 2 barreessa walitti haa deebi'an. Walitti haa deebi'an. Kan jettan lakkoofsa 2. Dabilii barreessaa jira dammi. Lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2. Sadi sin gaafanne lakkoofsa 2. Hawwiinii fi Amiin wayii adda bahuu keessan hin jaalatu uummanni jechaadha. Hunduu lakkoofsuma 2 nama 2tu duwwaa barreessee nootan jedhe nama tokko. Okay, baay'inaanii warra lakkoofsa biraa barreessitanii stop please. Okay, hawwi namni illee adda bahuu keessan hin barbaadan jecha namni ilma namaa adda bahuu jaalatu seexana malee namaa miti jechaadha. Itti yaadi hawwi kuni murtii kan keeti. Nu yaada si dhiyeessina sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Maaliif inni qophiidha jedhee jira jechaadha. Atis itti yaadi tokko keessanii sin haasofna. Maaliif isin ijoollee Oromooti. Ijoollee xixinnoodha sadarkaa guddaarra gahuu dandeessu boru. Adda baanaa no. Har'a waan tokko obboleessa keenya kana gowwoomse boru garuu itti gaabba. Waan tokko hawwii har'a yoo gowwoomse yookaan yoo dogoggore boru itti gaabbaa jechaadha. Maaliif maatii ijaaruun ati maal jedhama mammaksi tokko nama hin beeknerraa seexana beektu waliin jiraachuu wayyaan jedhu tokko sin jiraa miti. Kanaafuu abbaa warraa kee tan seera wal fuutan tan yeroo dheeraa waliin jiraattan tan isa beektu akka miidiyaa irratti illee dubbatte anduraa kiyya jettee jirta. Innaa itti yaadi sirriitti. Okay, asirratti tullu waan dubbattu qabda yookaan burukee ol galchi. Burukee as jala jirta. Okay, tullu waan dubbattu qabda asirratti inni abbaa warraa ishii abbaa warraa hawwii ani qophiidhaa wanta rakkoon nu jidduu jiru fudhatee walitti deebi'uuf qophiidha jechaa jira.
maal jettaati asirratti tullu ammallee hawwiin itti yaaduu qabdi isarraa akka hubannetti innillee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sirraa adda bahuudhaaf qophii akka hin taane itti yaadeellee waan sana waan godhe natti fakkaatu akka isa yaadutti hawwi ati irra deebiitii akkuma jenne yeroo fudhadhuuti waan sin jidduu jiru jaarsa biyyaanis haa ta'u karaa maatiis ofii fi kadhaatti waliin osoo jiraattanii gaariidha. Maaliif garatti deeman amma beektaa adoobaleen jedheera waraabessa hin beekne waraabessi beektu si nyaachuun gaariidha ni jedhamu kana wanti sin jidduu jiru sin waliitiin sirreessuu ni dandeessu. Innis immoo yoo garaagarummaan sin jidduu jiraate yookaan immoo yoo miidhaan sirra gaate waan sana dhiisuu akka danda'u amala addaa miti amma jechuun yeroo kana araada addaa waan akkasiillee haasaa keessaatiin argine yeroo haasoftus ati baay'ee tasgabbiidhaanii innillee akkasuma amala qabeessa sin lamaan iyyuu kanaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e walitti araaramaa isa kana har'a akka ta'ettu amma TikTok irratti yookiin daqiiqaa 5 keessatti miti ji'a tokkos haa ta'u ji'a lamas haa ta'u itti yaaddanii waliin haasaa inni kun iyyuu waliin haasa'uun iyyuu qaroomina beekumsa wanti sin adda sin baase kuni hanga dhumaatti sin jidduutti dildila wayii ni ijaarre yookaan immoo gamoo tokko ni ijaarre kanaaf ammayyuu wal bira jirtu waliin haasaa maal tureeyyuu jedhaati yeroo fudhadhaati nama jaarsolii illee yookaan immoo isunumti keessan iyyuu wajjin haasoftanii gara fuulduraatti osoo waliin jiraattaniidha hawwii kooti kuni ameenis atis ijoollee baay'ee qaroomtanii namoota yaada ciccimoo qabdanidha gaafa haasoftan argineerra kanuma jechuun barbaada roobele masarat dhaabaa ol galchime yookaan burukee yookaan masarat dhaabaa shamarran ciccimoo ol galchi burukee yookaan masarat dhaabaa waan jedhuun qabu waan deebiin qabu tootaalii hawwii argachuu fi yookaan ijoolletti dhufuu fi simiidhaa jechuun irra jiraata jechuudha akka yaada ishee irra hubachaa walitti tegestiin gochaa turte sila ilma kanaa fi jireenya gaarii jiraachuu barbaade namni kamuu yaada isaa beekamaa jechuudha garatti adeemu anammayyuu open ammayyuu jechuudha boriyyuu akkasuma. Fedhii qabda garuu ana gaafin kiyya gammadaa shoo irratti waan ishiin itti si mufachiiste qabaachirratti yoo qabaadde waan goruun qabu dhiisuu maleedha amma furmaanni koo dhiisuu malee wanta goruun qabu. Dubbiin amma dhiisuu jedhamu kun hin ta'u dubbii waan jiru yoo asirratti haasa'uun hin dubbachuun barbaanne keessan itti himuu qabda haala tasgabbii amma dubbattu kanaani ani achirra baay'inni isaa hawwiin waan achirratti dubbatte tokkoffaa jireenya ishiitifuu gara fuulduraatifuu xiqqoo ishii kan dhiibbaa irratti fiduu hanan jedhee ofii kiyyaa fi tilmaamu tokko hin jira. Okay. Obboleessi keenya kun itti deebi'uu fi ammallee ani qophiidha. Hawwiin immoo no jechaa jirti. No. Kuni dubbiin no kun hin ta'u. Maaliif abbaa warraa kee waan ta'eef masaral dhaabaa kana dura hordofaa turte waan nu irratti haasa'aa turre. Baga nagaa.